harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaal ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan. Nagaan koo bakka jirtatti sinaa qaqqabu siniin jechuun jaaladhaa baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan. Egaa ka har'a viidiyoo barumsa taatee akka qabadheen kara keessan dhufee tura. Viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaa siniin jechuun jaaladhaa. Warroonni chaayinaal ayyaantu asallaatti faarawaa taatan sabskraayibii godhuun maatii keenya taachuun gamanumaan affeerraa kootidha. Egaa ka har'a manni ayyaantu keessi maal fakkaatu meeshaalee galchii akka meeshaalee galchii isinitti argisiiseen ture. Garuu mee diizaayiniin isaa hoo maal fakkaata? Haalli hoo maal fakkaata? Erga manatti galeen booda hoo algaa ta'ee qumsaaxinii ta'ee maal inni fakkaatu hunduma isaatu iyyuu ka viidiyoo tana keessatti argitan jedhee abdii qaba. Laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warroota chaayinaal ayyaantu asallaatti faarawaa taatan garattan immoo sabskraayibii godhuun maatii keenya taachuun gamanumaan affeerraa kootidha. Egaa ka meeshaa kana ergan galchee ture garuu qumsaaxiniitu hafee qumsaaxinii eeguuf jecha erga manatti galeen booda galche kan jedhu irratti hojjedhe malee hafee bareedin isaa maal akka inni ta'e haala akkaataan isaa teechuun isaa akkasuma immoo ishiin biratti teessee jirtu tuni maal akka fakkaatu kana hundaayyuu isinitti argisiisne jechuudha. Har'a immoo isinitti argisiisafanii baay'izawee asiin kan isinitti mul'achaa jiru masoobiidha. Kan argaa jirtan kun jechuudha. Masoobiin maaliif as taa'e jechuu ni dandeessu. Kichiinii kiyya iddoo mijataa miti. Masoobii bichaan as ta'ichisee masoobii fi ani bishaan dhugiitii bishaan baambatiitti kirooniin godha yookaan immoo bishaan qulqulleessituu bishaanitti godha waan ta'eef isa kan bishaan keessaa dhugnu tokkoo fi masoobii bichaatuyyuu kutaa kana keessa jira jechuudha. Achiin booda meeshaaluma wanni algaa akka qumsaaxiniitii fi komodiinatu mana kana keessa jira jechuudha. Egaa ka meeshaalee wal keessa jiran meeshaaleen yookaan maachii ta'an bareedamoo hin fayyadu kan jedhuuf isinumti ilaaltanii faraduu hin dandeessanii. Akka argaa jirtan meeshaaleen kiyyaamma wal fakkeeffadhee jira. Yeroo darbellee dubbadheen ture waa'ee meeshaalee wal fakkaachuuti irratti kanarraa kan ka'ellee ijoolleen baay'een wal nuuf fakkeessillee ittanii jirtanii akka argaa jirtan komodiinadha tuni. Komodiinaa ishii mastaawotii qabdu sanidha jechuudha. Mastaawotiin ishii kunooti kana yeroo darbellee isin hojjedheetan jira. Garuu erga meeshaalee waliin ga'een booda isinitti argisiisuu ijaan barbaadeefidha jechuudha. Akka argaa jirtan ani waan biraa homaa asirra meeshaalee tokko baay'isee hin qabu. Qibaatiin itti fayyadamuudha. Akka argaa jirtan looshinii kiyyaa fi haannan kan gizee si'ilii kaastu ittiin kukkutattu maqasii ishiitii fi karariiwwan ishii qofaadha jechuudha. Bootaa kana kan ta'anii jiranii kun kan shittootidha. Akkuma argaa jirtan kana algaan immooyyuu akkanattiidha. Afeetan jira jechuudha. Akka argaa jirtanii ansoolaan kun baay'izawee ansoolaan kiyyaa miti ansoolaa haannati. Haannan ofii ishiitii barbaaddeetidha jechuudha. Algaa keenyarra kan hafte. Afinii algaa keetirra afatta malee jedheeni yeroo algaa keessiisirraa jettu yookaan mana bal'ifannetti algaa keetirra afta jennaan algaa keessanirra afuu wayya jettee nuu aftee jirti. Isiniin jechuun jaaladha. Kana fakkaata manni koo keessi. Baay'izawee oon kana jedhu ayyaantu asallaa mana guutumaan guututti guuttee miti. Ganaa wanti naafu baay'een ni jira. Bakka kootota hin baay'istan asirratti kana. Diizaayinii gaadatan isinitti argisiise. Saaloonii wanti baay'ee wanti naafu hin jira. Garuu isinitti nan argisiisa. Algaa fi qumsaaxiniin kiyya kunoo kana fakkaatu. Keessa isaa baneen isinitti argisiisa. Dukkanaa'uu danda'a. Baay'izawee akkanatti ani hin beeku ayidoon hin dukkanaa mul'atu. Akkamitti akkanas takaakkalee jechuudha. Sirritti mul'atu. Waan hin mul'anneef homaa isin hin fayyadu jechuudha. Karanaanis akkasumatti uffata dhaabbateetu jira. Haala akkana kuni. Karanaanis sirritti sirreesseetan jira jechuudha. Inni dukkanaa ijaa ta'eef homaa isiniif fayyadu. Inni guddaan maali inni qabxii ijoon ani meeshaalee irratti dubbachuun barbaada. Yoo ol seentan mana kutaa hirriiba keessanii gaafa seentanii yoo meeshaan keessa wal fakkaataa ta'e baay'ee namatti tola. Kara gaadaa immoo hin deemna. Kara gaadaa deeman isinitti argisiisa. Maaltu achi keessaa fokkise kan jedhu isinuu laaltanii inni faraddu. Asitti immoo shaanxawwan kanaan alaa galiin uumaaf fayyadu dhugaa. Akkatti kunuu afaan banee taa'a. Laadhaan amma shaanxaa kiyya keessaa naqadhee jira. Asitti qumsaaxiniidha wal fakkaatee wal qixxaa'ee duwwaasaa taa'aa jira jechuudha. Meeshuma waan ittiin qabnee gallutuma karaa nutti fida malee. Bu'aa tokko hin qabu dhugaan isin jira shaanxaan achi dardarree galluuni shaanxaa meeqan osoo galee na fayyada kan jedhu amma meeqara saaloonii tan darba kutaa hirriibaa kana sillaalchiseetoo jira. Egaa ka baay'izawee soorii akkamitti kutaa abbaa manaa nu argisiistallee warri jettan hoggaa jiraattanii ijaaf qalbii keessanirraa na hambisaa haala diizaayiniiti malee an algaa koo kan algaa abbaa manaa argisiisuuf osoo hin taane diizaayiniin isinitti argisiisuu ijaan barbaadeefidha jechuudha.
karaa kanaan gizee dhufee ani maggaarrajaan kiyya shiroomadha jechuudha girgiddaa kiyyaan kan wal fakkaatu ani baay'ee waan calaqqisu hin jaaladhu joo filannoon koo akkana waan calaqqisu hin jaaladhu amma kaatana laal jidduu tana keessatti baay'ee fokkistee jirti tun ijoolleen baay'een yeroo darbe viidiyoo irratti hojjedhe ayyaantu qalamii wal fakkeessinaan jettaniirtan gonkumaa qalamii wal fakkeessuu hin barbaanne ani asitti bootaa bunatti daffisullee natti hanqata waan ta'eef laalamma buna teechoon kiyya bunaa kanaadha jechuudha bootaa kana bakkin buna taa'etti daffisu duukan kiyya kana akkana karra jalatti laal soofadha asin ishiin qabdeerti garuu qalxaf kan jette wayii iddoo bunaa hambifadhee biiffeen hojjisiifadha jedhee tanan tadarraabii hojjisiifadha jedhee tanan yaadee asiin soofan kiyya kanaa duukaa tokko kan isa fakkaatu walitti qabee hojjisiiseen jira asiin akka argaa jirtanii ka maggaarrajaan kee kanuma dura isinitti argisiise sanii ani baay'ee waan damaq jedhu hin fedhu kana isini jechuun jaaladha haala kana meeshaa bitattan maachii godha boru isin dadhabsiisa anam dogongora koo akka bartaniifan kana woon isin argisiisu dogongorri koo maaliin biiffee tana woon hojjisiisu halluu meeshaalee kanarraa adda godhuudha kanarraa kan ka'e ayyaantu nama ganaa biiffee kana kushiinaa sirreeffadhee kushiinaa galchee asitti immoo kan bakka buna taa'ee daffisuuf hambisee qalxaf kan jette wayii iddoo tanatti galcha hidhee tayyaada jechuudha iddoo tana argaa jirtanii bakka tanatti jidduu tana keessa kan naa galtu asitti immoo bakka taa'ee keessummaa kootii buna daffisu jechuudha kana fakkaata walumaa galatti bootaa kana ka bootaan amma taa'ee jiru ayyaantu meeshaa galchitee jirti maaliif televiziiniin hin galle jechuu dandeessanii hin galle wanna baay'ee mana keessatti akka laayyetti hin guutu joo akka laayyetti hin guutu baay'ee maalinni televiziinii malee nama hin dabbara eeyyanii garuu mana kiyya maal tura waayifaa waan jiruuf yeroo baay'ee intarneetii lallaalla jechuudha sababa kanaafidha televiziinii immoo dirqamaadha keessummaan namatti dhufaa ofiifis immoo yeroo laaltu qabaachuu qabda kana fakkaata isiniin jechuufani waan hafe immoo waliin guunnet mana kana keessatti wanta hafe hundaa waliin guunnee kaane viidiyoo biraatti walitti deebina egaa ani amma inni qabdi ijoon filannoo keessan gaafa filattan iji keessan tokko haa ta'uu jechuufan gaafa akka biiffee kiyyaa kana taatu gaafa iji keessan bakka lama dhaabbate baay'ee biiffee tana baay'een jaaladha irratti illee hojjisiisuu nan barbaada diizaayinii ishii baay'ee natti tolti garuu meeshaaleedhaan adda na jalaa taate hatta odoon qalamii dibee meeshaalee kana walis simattu amma deebisee qalamii adii odoon dibee meeshaalee kana wajjin walitti hin dhuftu kanaadha of eeggannoo godhaa namni gizee tokko dogongora ofii shaffanaan dogongora koo shaffan yookaan hin haguugu dogongorri koo bakka kanatti jedheen dogongora koo himaa dogongorri koo kana mana keessatti of eeggannoo godhaa isiniin jechuuf meeshaalee keessan gaafa filattan waan wal isinii fakkaatu maachi bakka mana keessan gaafa ol seentan baay'ee bareeda gaafa maachi namaa ta'e jechuudha kanan isiniin jechuu jaaladha viidiyoo tana kan hin jaalattan jedheen abdii qabaa haga viidiyoo barumsa qabdu walitti deebinutti bakka jirtatti nagaa naa ta'a baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa baay'ee.